Cubbuu jireenya lafaa fi miidhaa Oromoo tahanii dhalachuun qabu. Seenaa hedduu gara nama nyaatu tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti cubbuu guddaa raawwataa jira. Ajjeechaa fi saamicha bira darbee ginoo ijoollee Oromoo biyya Arabaatti hojjetanii of jijjiiruudhaaf mana ficaanii namaa xaraganii namaan arrabsamanii namaa gadi ta'anii jireenya ofii jijjiiruuf jecha asii biyyaa bahanii biyya ambaatti hojjetanii biyya qabna jedhanii biyya ofiitti mana ijaaratan jalaa diigee akka isaan hin jiraanne godhaa jira, akka isaan biyyatti hin deebine. Waa hedduu waan garaa nama nyaatu. Egaa seenaa wayii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya seenaa kana booda walitti deebina. Akkasuma namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa akka taatan isin jecha. Akkasuma like share gochuun jajjabeessan dhaamsa keenya gara seenaatti isin dabarsina. Maqaan koo Asiyaa Jamaal jedhama. Kan dhaladhe godina Arsii Bahaa Aanaa Shanan Kulleetti. Ani maatii koof ilmoo hangafaati. Haati koo aan deemse umrii koo yeroo 12 gahuu deessuma irratti gara fuula Rabbii deemte. Ani yeroo san barattuu kutaa 7 ture. Anis du'a haadha koo booda barnoota addaan kutuu obboloota koo guddisuuf olii gadi kaachuu jalqabe. Abbaan koos bakka haadha koo akka abbaa koo bu'ee nu guddisuuf itti fufe. Anas gargaarsa godhachuun dirqama ta'a. Ana malee obboloota dhiiraa 3 fi dubaraa 1 qabna. Ana waliin nama 5 jechuudha. Osoo jireenya wajjin qabsoo wal qabaa jirru haati koo duutee waggaa 5 gaafa geettu abbaan koos dhukkubsatee miila isaa tokko irraa cite. Isa dura caalaa jireenya afaan wallaallee jireenyi nutti cime. Obbolootni haadha tiyyaa biyya Suud Arabiyaa jiran tokko akka gara biyya Arabaa deemu na gorsanii. Anis tole jedhee deeggarsa isaaniitiin argadhee gara biyya Arabaa deeme. Akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara 2007 gara biyya Kaatar deeme. Alhamdulillah jireenyi biyya isaa caalaa bitaa nutti galus amma boqonnaa fudhadhee alhamdulillah jedhee biyya ormaa dhaqee waggaa 2 gaafan gahuu abbaa koof miila dhaabsise. Gaafa waggaa 3 fixuu suuqii banee fi haadha warraas itti fuudhee. Abbaa koof obboloota koo jireenya haaraa jalqabsiise. Niitiin abbaa kootii haadha kootiif firooma qabdi. Seenaa haadha koos ni beekti. Hedduu jaalattis. Maatii koos hedduu jaalatti. Kun anaaf boqonnaa tokko alhamdulillah jedhee waggoota muraasa booda akka ani jiraadhu na dirqisiisuu jalqaban. Anis tole jedhee waan hojjadhee walitti qabee itti ergee. Bara 2010 magaalaa Adaamaatti lafa xiqqoo mana xiqqoo tokko of irraa qabdu naaf bitan. Abbaan koo horii fi lafa gurguree itti naaf dabalee naaf bitee achi booda mana bareedaa irratti ijaaradhe. Waggaa 5 xumuree reefuu ji'a 5 kireessuu ture. Kiraan isaa ji'aan birrii 15,000. Anis hedduu gammadee bara kana garuuf garoora baafadhe. Amma wanti ani hin yaannetu ta'ee manni koo gaafa adoolessa 1 bara 2024 qaama seeraatiin narraa diigame. Falli koo maali jetti obboleettiin teenya Asiyaa Jamaal. Akkuma seenarraa dhageettanitti Oromoo ta'anii dhalachuun akka yakka ta'etti biyya Itoophiyaa keessatti ilaalamaa jira. Waan baay'ee ganaa nama nyaatudha. Akkuma seenarraa dhageettanitti seenaa kanarraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Seenaa kanarraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti waan godhaa jiru akkasuma wanti kun amma miidiyaa irratti bahee malee mucayyoo wanti kanaa olitti biyya san keessatti raawwatamaa jira mootummaa biyyattiitiin. Waan hedduudha. Haga ilmi namaa gubataa rutti reeffi namaa hamma gubataa rutti ragana ilmi namaa ajjeefamaa rutti haga achi buuteen dhabamaa jiru haga uummata ilmaan Oromoo qabanii qarshii itti gaafataa jiranitti waan hedduutu gaggeeffamaa jira. Wixata darbe dargaggoo gurraan hin dhageenye fi afaan hin dubbanne jiraata gannadaa yoo abeessaa kan ta'e Idris Geetu kan jedhamu ukkaamsuun achi buutee isaa dhabamsiisanii jiru. Waraanni biyyattii keessatti baa'atuun waa hedduu akka miidhaa qaqqabsiisaa jiru. Wanti keenya dhagahaa jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya seenaa kanarraa waa hedduu akka barattan, seenaa kanarraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Egaa waa hundaayyuu Rabbi haa laaffisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenyarraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. Qophii keenyarraa kanumaan goolabnee jirra. Qophii keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagahaan tura isin jecha namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa ta'a. Akkasuma like share gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.